Ashama akkam jirtu hordoftoota koo egaa ka har'aariif gallee jirra amma gallee jirra jechuudha kan kalee ganama isinitti agarsiise galgala isinitti agarsiisanii Madamiinkoo wajjiniin immoo har'a warra ishee oolee gallee jechuudha akkuma argaa jirtanii uffanillee walumarraan deema jechuudha akkasitti oolee fataa janaa jechee fataa xixiqqi jennee oolee jechuudha dhugaa dubbachuu fi fataa jennee oolee jechuudha na akkasitti Madamiitii wajjinii jechuudha yeroo biraan dheerechee isinii waraabaa maaliif kilaasikii keessan jira waan ta'eef jechuudha yeroo biraan immoo dheerechee isinii waraabaa staanii dheeraadha waan ta'eef jechuudha kanaaf waaqayyo Madaamii akkanaas ni haa kennu har'a Madaamiitii wajjin shit jecha oollee amma dhufne jechuudha amma dhufne warra isheeti jechuudha warri garuu homaa namatti hin kennan warri sun homaa namatti hin kennan sixoota namatti hin kennan nama anna garree namni arabni maashiggaaraamii taatee takka kiyya jarri kun akkasitti namaa bitu kan isaanii maashiggaaraamii ta'anii naaram takka shiggaaraamii dha waan taateef ana kiyya durumarraa warri gaariidhaan jechuudha na akkasiin jedha nagaa ta'a fayyaa ta'aatii bay waaqayyo Madaamii akkanaas ni haa kennu waaqayyo Madaamii akkanaas ni haa kennu har'a kaleessa guyyichi kaleessa ture kan shit jechaa oolle jechuudha viidiyoo dheeraa isinii waraabuu hin dandeenye viidiyoo dheeraa dhugaa dubbachuu fi uffadhee isinii waraabaa dhugaa bakka maala kan jedhee galateeffadhuleen beeku waaqayyo umrii ishee haa dheeressu ishiillee baaballee urmii isaanii haa dheeressu dhugaa rabbii dubbachuudhaaf jechuudha ani osoo yaadee jiraatun homatti yaadeen jiraatin naa godhan dhugaa dubbachuuf ani yaadee yuun turre gaafa Ramadaan hiikkatu san gaafa san eegaa ture idii duraa san irratti eegaa ture malee jechuun gizee hundaanaa bitu garuu san sirriitti eegaa ture jechuudha isallee naa bitanii jiranii isa viidiyoo waraabee fiidichi isa waraabeten ture garuu akka kanaatiyyuu miti isa tokko qofa naa bitan kana garuu baay'ee bitan jechuudha dhugaa dubbachuu fi saniinuu xiqqimii hunda isaatu xiqqimii bitan jechuudha xiqqimii wichuu wal fakkaatu caaman wal fakkaataa fistaanii wal fakkaataa shaashiin isa fakkaataa shaantaa isa fakkaata kana naa bitan jechuudha dhugaa waan isaanii jedhuun qabu waaqayyo isaanaa eebbisu ani guyyaa takka dolchii koo baasee naa bita'een beeku asi jammarne duraanan deemaa ture kan immoo dheengaddaa adduma natti ta'e ani ofii kiyyaan deemne dhugaa akkuma piraankuma ajaa'ibaa nagooti akkuma isin jirtan jechuudha ani qabeetii keessatti hojjechaa jira akkuma natti fideen arge dhugaa dubbachuu jechuudha ani hawwi naa bituu jedhee yaadeen beeku maaliif seetan dhugaa dubbachuudhaaf fistaanii duraanii isinitti agarsiisa fistaanii kan eexa darbee kan Ramadaan dheengadduma darbeef naa bitan jechuudha idii darbe kanaaf naa bitan jechuudha ammoo kanaa miti kan dheengaddaa kanaan kaleessa miti jechuudha gaafa sanii uffanni sun natti dheerate kan isin ajaa'ibu keessaa fistaanii sun baay'ee natti dheeratee ture achumaani kan biraa kaawwadhee oolee jechuudhaan kan biraa kaawwadhee oolee achumaan immoo siifan gabaabsaa naan jedhe namtichi dhuma akkas jedhuyyuu bakka ani uffannee warrallee kan biraa uffadhee deeme bakka lachuu kan biraa uffadhee deeme jechuudha innaa amma isumaanan deemas ta'e malee ani waan naa bitan natti fakkaanne idaan namtichis wal mari'ataniituma akkuma ijoollee bitaniif naa garaan hin bada jedhanii ta'ee hin beeku suuqii ijoollee deemanii ijoollee dhiirati hin binne ijoollee dubartii shamarranii miiciyyoo fi mucaa qishuu bichaadhaa bitan malee ijoollee hin binne dhugaa dubbachuu ijoollee dhiirati hin binne jechuudha maaliif yeruma duraa soopii lama baqasiisee waan ta'eef isuma addisii dhalachuu jechuudha lama baqasiisee gizuma san bitee jechuudha lachuu walumarratti dalachiifuu jechuudha እና ከስቲ ይሄን በቃዩ ክንት አርት ጀረኒ ተኤ አንን ቤኩ አን ያደለን ቀፉ ዋቀዮኒ ዋን ሳኒ ኡለታ ሳኒ ረባዲ ቢሱ በቃ አኔ ዋና ሳንጀ ይብሱን ቀቡ ጀቹ ነገሩ ደሞን ተኮተኮ አረባይ ሶብዳ ሺኤኒ ራጠለብደ ቲሙ ራጠለብደ ምድሪው ሽጉልቶ ማለ ወን ጠለበ ጀደ ዮ ሂመደ ሳን ካኒ ናንጎነ ሳንጀጃ ani kanina finkenne yu muka itti cabsaara akkuma isin jedhumo warra dhanne warra ishii jechuudha warra Madaamii adii yaadhanne dhugaa bireewwan koo dolchee cabduu namni sarraatanya akenju sanuu ishiidhaa samu sakkitti dhaqe sarraatanya nuyi ishuma tanaa dolchee jechuudha yookiin birri shamee guddaadha soo namaa kennan dhugaa rabbi birri shan namaan kennan jechuudha qeratti shiggaaraamii waan jedheen dhugaa rabbi jechuudha maal raboonni banne maal akka shiggaaramti dhugaa rabbi takka takka shiggaaramii jira dhugaa waaqa shiggaaramii jira ashama akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota koo dhiifama ka baqa miira keessan galee jechuudha miira gammachuu keessan galee akkam jirtu isin fayyaa keessanii ani nagaa kootii galata waaqayyoo fataa jedhee oolee jechuudha akkuma agartan ka qalamii harkarraallee qalamiin tiyallee akkasatti harkarra jirti ka harkarraallee
Kota shaayii illee dhugaa jirra shaayii dhugaa jira jechuudha. Shaayii aannan ittiin dhugamu waan akkasittiin jaalladha yeroo baay'ee jechuudha. Akkasis niin jedha dhugaa fataa jedhetuma dhoores niin jedha barra. Ani yeruma hundaayyuu jechuudha. Garuu bakka na gammachiisa. Maaliifam viidiyoo kana waa waraaba beektanii? Akka seenatti ilaala bakka yeroo biyya Arabaa jiru waan Madamiinkoo naa goote kan boqattis naa goote kan jirtu kunis naa goote waaqayyoon isaanii haa deebisu kan boqattis nagaan qonnaa shi dhafaa kennu dhugaa waaqaa isin jedha boloota kooyi. Ani hin beeku an dhugaa maaluma na kan jedhu yoo hin beeku waaqayyo ulataa isaanii faa deebisu rabbi bakka itti baasan waaqayyo isaanii haa guutu jechuudha. Ani osoo isaan naa godhuu baatanii akkasumatti himan. Ani nan hima miidiyuma irratti hima doosaa waa naa godhuu baatanii himu hin goone dheetan hima dhugaa ani bakka yeroo duraa isaanii akka madaamii duraatii miti yaa rabbitu namaa dee namaan bittuun dhugaa rabbi jechuudha. Garuu osoo isheen bitu baate namtichi guyyaa hin bitaa hin beekaanii walumaan bitan ammas beer waa garagaraa miti walumatti qabeenyi isaanii walumatti waan ta'eef ani keessumaa madaamii jedhe malee namticha dhugaa dubbachuuf yeroo baay'ee kan naa bitu sirriitti namticha jechuudha irra caalaa dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Yeroo amma fakkeenya foggaa tokkoo fi ji'a jaha kanan kophaa kiyya taa'ee waan hunda akkuma duraatitti naa bita namtichi bitee biteetuma doonaan gaafatin bitee biteetuma fide jechuudha. Bitee biteetuma nuu fide bakka ijoollee dhaabinnaa anas naa bita. Ayyaanni dhufnaan ayyaana dachiifuu naa bita bakka zargiin dhunaa zargii dhabis naa bita. Zargiina naannoo fira isaanii faamilii isaanii keessa jiraannaa naa bita jechuudha. Ani guyyaa takka naa bita jedheen hin beeku jechuudha. Bakka baay'ee naa jaba nu fuudhetuma nu deemee maxaradhunaan jedheetuma maxaradhe suuqii jabaa nageessee akkasitti bitadha jechuudha. Caammaan hin hafuu, boorsaan hin hafuu, shaashiin hin hafuu, fistaan hin hafuu. Akkasumatti naa bitaa ture jechuudha. Rabbi isaanii haa galatu. Ani isaallee viidiyoo isaatiillee waraabee hin qaba. Viidiyoo isaallee waraabee tuktukii irratti illee galaksee qaba jechuudha. Maaliif wanni isaan naa godhan kana nan waraaba. Maaliif beektanii seenadha. Seenadha. Wanni namni tokko sii godhe xiqqoo hin jedhin. Birrii shan gaafa sii kennanii hin xiqqaatti hin jedhin. Dhugaa rabbi bakka kennaadha bakka kennaan xiqqoo fi guddaan qabdu. Namni gaafa si jaalate arabni gaafa si jaalate bututtuu dhiisati warqiidhaa isinii bitti dhugaa rabbi isin jechuudha. Namsee shaamaaru Madamiintii akka waan har'a seedhaanatti ta'e keessa yeroo biraata viidiyoo isinii hojjedhaa waan ishinaan jette jechuudha. Waan ishinaan jette san viidiyoo isinii hojjedha jechuudha. Waan ishinaan jette har'allee hey odoo jiraattee fa'aan jedha bakka odoo jiraattee illee anaallee godhuu baattu qixxee waan naa gooteeti bakka qixxee waan naa goote jedhee tanan sammuu kiyya keessatti yeroo hundaayyuu waan ishiin jennaan jette san qabadha sammuu keessatti jechuudha. Waaqayyoon jannataan ishee qadariisu lubbuu isheetiif boqonnaa kennu baay'ee nama gaarii turte akkasuma tunillee nama gaariidha. Dhugaa waaqaan badduu si'eeyyuu baay'ee nama gaarii wajjin kofallaa wajjin maal jennaa beeqa kan akka keetiin jiru naan jetti ishiin illee dhugaa dubbachuuf baay'ee nama gaariidhaati illee ati mee yoo gaarii taate mee namni illee gaarii si ta'a naan jetti idaan nu taazzabu hin jedha gizee tokko maal laan jedhani waan ati gaarii taateef barnaan jedha waan hundi waan nullee kasi jaalannu osoo ati gaarii taatee osoo daa'ima kana qabuu baattee osoo daa'ima kana daddarbite ta'eeti namni sin jaalatu garuu gaa ati gaarii taatee fi nullee akkasitti si laallaa barii waan ati gaarummaa kee hojjettuufi akkasatti sarraatanyaa maaltu mana namaa qabee taa'a naan jetti dhugaa rabbi akkas naan jetti jechuudha sarraatanyaan baay'ee nama gaariidha naan jetti bakka waan hunda gaafa hojjettu gaafa biyya galtu qofa gini waan mana nyaataa fa'aa bani naan jetti dhugaa mana nyaataa malee bani inni illee akkasuma jedha ishii illee akkasuma nyaanni keetillee adda naan jedha dhugaa dubbachuu jechuudha hedduu bakkuma hundatu na himaadhi faamilii warra kanaatis kan miniititti yaasis na wallaaleen jiru jechuudha innaa akkasiin jechuu barbaade har'a kaa baay'een gammadee galata waaqayyoo madaamii akkanaa mana akkanaa sitti haa qabu bakka walumaa galatti manuma akkanaa rabbi sitti haa qabu bakka awaan biraa hin jedhu har'a kun nan nafee indee bu'ee tan nafee jechuudha warra deeman isaan warra ishii har'a malee kalee jedhan isaan dhaqanii nyaatatu jira anna nafee jechuudha ani fabdii sana namni akkura shirtishit jechaa jirra waaqayyo madaamii kanaas ni yaa kennu obboloota ko baay baay